Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaati irraa har'allee sagantaa keenya qabannee dhufneeti jirra. Sagantaa keenya har'aa keessatti keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenyallee obbo Leenjisoo Horooti. Turtii nu wajjin taasisan keessatti har'an tana mata dureen irratti mari'annu mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa kan jedhu akkamitti akka ijaaramuu qabuu fi maaltu akka ta'uu qabu ulaagaalee akkamiillee akka of keessaa qabu isaan wajjin marii bal'aa kan goonu ta'a. Isinillee hanga xumuraatti dhaggeeffattoonni keenya akka nu waliin dabarsitanii nurraa qooddattan asumaaniin isin affeerra. Keessummaan keenya obbo Leenjisoo Horoo baga nagaan dhuftan. Baga nagaan affeerti Leenjisaa galatoomi galata guddaa qabda. Ulfaadha obbo Leenjisoo mee gara gaafii kennaa ceenaa. Ji'a darbe ABO'n furmaata bu'uura siyaasa Itoophiyaa taha jedhee kan yaade tokko yaada haaraa qabatee dhiyaatee jira. Yaadni sun mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa bu'uursudha. Mootummaan ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kun Oromiyaadhaaf ni ta'a yookiin hin ta'u kan jedhu irratti osoo hin seenne dura mee mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa jechuun kun maali akkamitti ibsitu? Galatoomi Leellisa gaafii bareedaa. Dhuga gaafiin kun yeroo biyya impaayera Itoophiyaa kanatti harka tokko amma duwwaa miti mootummaa ce'umsaa jedhan harka sadaffaan fakkaata. Kun kan gara biraati ammoo mootummaa ce'umsaa jechuun sirni tokko mootummaa bulchaan tokko buqqaamee sabaan buqqifamee bakkee saboonni isa buqqisan sun bakkee isaa yeroo gabaabduu bakkee fudhatu jechuudha. Mootummaan ce'umsaa kan bifa maqaa garaagaraatiin waamamaa biyya garaagaraa keessatti naannoon gariin mootummaa ce'umsaa jedha. Naannoon gariin mootummaa yeroo jedha yoon professional government jedha. Naannoon gariin ammoo akkasuma mootummaa jidduu jedha, jiddu galeessaa jedha. Mootummaan gariin akka biyyaatiin mootummaa muddamsaa jedha, emergency government. Kun jechuun mootummaan tokko jigee jechuun bulchitoonni tokko jiganii kan dhufu san murni isa jisse san walitti dhufanii mootummaa ofii mootummaa yeroo gabaabduu ijaarachuu jechuudha. Galatooma obbo Leenjisoo. Oromiyaa keessatti caasaan bulchiinsaa diigamuu, nageenyi dhabamuu, tasgabbiin dhabamuu akka sababa mootummaan ce'umsaa kun itti ijaaramuuf itti ni kaafama. Mee sababoonni nageenyi dhabamuu, tasgabbiin dhabamuu gurri biyya keessa baay'atu kun sababoonni kun mootummaan ce'umsa biyyoolessaa akka ijaaramuuf gahaadha. Haalonni mootummaa ce'umsaa itti ijaaruudhaaf dandeessisan Oromiyaa keessatti amma ni mul'ata. Bareeda galatooma mallee mootummaa ce'umsaa ijaaru yeroo hundaa rakkinni dhalatee rakkinna isa irraa furu akkuma jenne rakkinna san irraa furmaata gara biraatti darbuuf kan ijaaramu akkuma jenne ta'a. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan impaayerri hin diigamne. Impaayerri odoo diigamamtee sabni impaayerri diigame suni horii bilisa impaayera irraa ta'e suni yeroo fi mootummaa isaa ijaarata jechuudha. Kun addunyaa keessaa bakkee hedduu ta'eera. Yookaan ammoo mootummaan tokko kan mootummaa ofii garagalchee sirni haaromni warri isa dura dhaabatan mootummaa ofii yeroo ijaarata jechuudha. Kanaaf bifa lama ijaarata jechuudha. Akka kolonii jalaa baay'ee ijaarata haga mootummaa dhaabataa ijaaratutti kunillee ammoo haga mootummaa dhaabataa ijaaratu kan mootummaa ofii ofirraa garagalche sun hin ijaarata jechuudha. Oromiyaa keessa mootummaa Oromiyaa hamma diigame waggaa 150 ta'eera. Adda Oromiyaan koloneeffataa jala jirti. Itoophiyaan impaayera waan taateef. Impaayera Itoophiyaa abbootii walirraa walitti darbaa dhufu malee warrumti impaayera bulchisuun mootummaa biyya san keessa jijjiirraan hin jiru. Namoota wal jijjiira malee bulchitoota impaayeraatiin wal jijjiira malee sabni tokko mootummaa ofirraa kaasee impaayera sanii hin diigamne. Impaayerri akkuma jiru jirti haga dhaallee. Kanaaf haalli sun Oromiyaa keessa hin jiru. Ammoo mootummaa ce'umsaa impaayera biyya koloneeffataa tokko keessa ta'amee hin waamamu. Seenaa namaa keessallee hin jiru. Ati irraa baatee koloneeffataa irraa baatee mootummaa tokko ijaara. Fakkeenyaaf Eertiraan gaafa Itoophiyaa irraa baatu irraa haga baate mootummaa ofii ijaartee waggaa sanamti tokkoo fi mootummaa ce'umsaa ijaaratte. Mootummaa ce'umsaa saniin booda deebitee ofii jettee of itti dhuftee garuu mootummaa isa irraa baatee ka ofii ijaartee yeroo ka ijaarame sun mootummaa ce'umsaa jedhama. Itoophiyaa keessatti Oromiyaan kolonii jala waan jirtuuf
Itoophiyaan baane haalli sun Oromoo keessa hin jiru. Maamamee illee hin danda'amu. Yoo maamaliidhaan sobaa fi saba ittiin gowwoomsu yoo ta'anatti mootummaan haalli sun hin jiru Oromiyaa keessaa. Oromiyaan mootummaa isaa bara kufe waggaa 150 ta'eera. Kana jechuu barbaada. Galatooma obbo Leenjisoo. Yeroo baay'ee mootummaan ce'umsaa kan ijaaratan biyyoota walaboomani. Oromiyaan biyya walabaati miti. Hacuuccaa Habashaa fi sirna cunqursaa san jala jirti. Biyya akkas keessa jirtu keessatti mootummaa ce'umsaa ijaaranii utubuun ni danda'ama jettanii yaaddu. Addunyaa irratti yookiin biyyi takka jechuudha. Osoo mootummaan guututti aangorra jiru naannoon tokko qofti mootummaa ce'umsaa ijaaruu ni danda'ama. Seenaa akkana addunyaa galatoom. Seenaa akka addunyaa keessatti wanti akkanaa hin mul'atu. Mootummaan sun diigamu irra jira. Mootummaan ce'umsaa ijaarachuuf mootummaan sun diigamu irra jira. Murni isa diige sun ka isa diige santu ijaarata. Saba isa diige santu dhaaboonni isa diige santu mootummaa ce'umsaa waliigalee ijaarata. Dhaabata hedduudhaan hin lola'aniitu yeroo dheeraa lolaniis yookiin qabsoo haga godhaniin booda yoo inni irraa darbatan walitti dhufanii yeroo ofii mootummaa haga sabni mootummaa ofii filatutti yeroo jedhanii dhaabatan Itoophiyaa keessa hin jiru adda. Haalli sun Itoophiyaa keessa argamee hin danda'u. Maaliif mootummaa darbe walirraa darbe yoo amma argiteetta Haile Sillaasee irraa Mangistuu dhufe, Mangistuu irraa Mallas Zannaawitti dhufe, isarraa Haile Maariyaam dhufe, isarraa Abiyyi dhufe. Hundi isiitu impaayira warratis. Kanaaf mootummaan hin jijjiiramne. Namoota wal jijjiirame malee sirni sun hin jijjiiramne. Kanaaf dhaabaa hin jiru haalli sun jechuu barbaadeeti. Galatooma obbo Leenjisoo. Mootummaa ce'umsaa hanga ammaatti biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti ijaarame yoo laalle tokko kufeet kan biraa ofumaa of ijaara. Kun kuffisameet ofumaa wal ijaara jechuudha. Fakkeenyaaf bara 1974tti Haile Sillaaseen kufeet mootummaan ce'umsaa dargiin mootummaa ce'umsaa Provisional Military Administrative Council ka jedhu ijaaree akkasumas bara 1991tti EPDRFin dargiin erga ari'ee booda mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa yookiin Transitional Government of Ethiopia ijaaree yeroo ammaa kana ABO'n mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kan waamu kana mootummaan duraanii aangorra osoo jiru osoo sun hin kufinu mootummaa kana irratti ijaaruun ni danda'ama osoo inni aangoo kanarra jiru. Osoo inni hin kufin kanneen dura dabran lamaan kufaniit isarratti wal ijaaran. Kun ammoo osoo inni irra jiru aangorra guututti osoo inni hin ka'in ijaaruun ni danda'ama. Bareeda galatoom kanaafis mee of duuba xiqqoo haa deebinu. Haile Sillaasee kufuu irraa yaallee. Haile Sillaaseen gaaf kufe irraa kuffise sochii sabaati kuffise Haile Sillaasee. Garuu bara Haile Sillaasee dhaabni akka dhaabaatitti Labour Union ala hin ayyamu ture. Garagaraan garuu qabsoo godhanii irraa kuffisan. Yoo yaadattee jette alatti ijaaramanii biyya keessatti dhossaan ijaaramanii Haile Sillaasee dhibba hama irraan gaanii ka humna qabu dhaabuma isaa ka inni ijaare ka isa eegu irratti irraa fudhate. Ka sabni kun irraa kuffe inni qawwee waan qabuuf irraa fudhate. Mootummaa ce'umsaa ka'e dhaabuma isaa waraana san ijaarsuma san keessa akka of ijaare malee warri isa kuffe dargii yoo mootummaa ce'umsaa ijaare Labour Union ofitti ni daane dhaabota yoo sana dargi sochoosaa turan akka Ma'isoonii akka Yaappaa akka Caati ofitti ni daane hunda isaaniitu aleqa ofii ijaare. Mootummaa masantu ofii mootummaa ce'umsaa ofiin jedhe malee dhugaan jiru mootummaa ka alaa isa kuffisee ijaare wal jijjiirama namootaan jechuudha. Nugusa irraa gara militariitti darban. Kanaaf mootummaan ce'umsaa kasabaa ijaarame ture yoo sanii wotaaddarumatti bakkee isaa fudhatee akkuma beektu yakki inni hojjete kama beektan Haile Sillaasee caalaa hojjete akka hojjete akka beekamaa. Kanaaf mootummaa ce'umsaa jennee hin dandeenyu. 1991 illee yoo dhufne mee haa ilaallu. Tigireeniif Amaarri tokko impaayira Itoophiyaa keessa waliin ijaarani. Duraanuu impaayira lolii isa ka itti godhan nugusicha Yohaannis Arfaffaa akka jedhamtu Minilikiin fa'a gara itti waraanu galtee ergaa ture. Nugusni nugusaa Yohaannisiin ture. Kun isaa gad ture. Yoo nugus olaanaa gubbaa Amaarri qabatu gadhaanaa Tigiree ta'a. Yoo Tigireen gubbaa qabatu gadhaanaa akka itti jala gargaaru wayyaa Tigiree ta'a. Kanatu dhufe 1991. 1991 sagaltamii
tokkotti kan dhufe isaanuma wal jijjiire. Fakkeenya ammallee akkuma jenne yoo dhufte maal goone Tigiree dhaaboota ofii ijaaratte fidan. Edda saba qabattu OPDO ijaaratte Oromoon ijaarre. Saawusi kanaallee biyyoota hedduu ufumaa dhattee ijaaratte waan ofii ittiin nama bulchu. Warri isa qabsoo godhaa ture mangistuun godhaa ture of keessa adda bilisummaa Oromoo duwwaa inni nu dadhaab alaafa wiiki jettee kan bara waan biratti ijaaratteef OPDO galchine. Warra akkama isoon hin galchine yaappaallee hin galchine. Orgaanaashii gara biraa Sidaamaa Liberation Front kan hin galchine. Ufumaa saboo ofii qabdee isaan ijaarattee galchite malee Amaarumaa fi Tigiree wal jijjiire bakkee. Amaari duraan ture isirraa gabbu'ee isaan ol gaane. Boota bakkee wal jijjiirte malee mootummaa ce'umsaa kan dhugaan ture. Namni mootummaas irraa darbate wal gaanii otoo dhaaboonni wal gaanii isaan irraa qixaa wal gaanii kan biraata. Tokko ammoo warri akkasii yoo walitti dhufu maal fakkaata? Bakkee hundaa qixa qoodata. Mootummaa dhaabni garaagaraa kan irraa kuffise mootummaas irraa kuffise. Executive hojii gaggeessituu irraa qabee sadarkaa hundaa militarii security bakka hundaa qixa fudhata. Yoo akka argite Tigiree maal hundaa ofii dhuunfata. Ofii dhuunfata. Abaa'uudhaan keessa jiru militarii keessa jiru maali keessa bakka hundaa dhaabni hin jiru. Ofii dhuunfata. Seera achiin booda akkuma dhatuu beektu tokko tokkoon darbattee dhooftee adda bilisummaa dhooftee kaawwan ariitee maaliif waa hundaa isi dhuunfate jechuudha. Mootummaa ce'umsaa kan dhugaan ture. Aangoo hundaa isitu dhuunfate. Kun mootummaa ce'umsaatiin jedhu. Kanaaf mootummaa Tigireetitu mootummaa Abashaa garagalche. Yeroo of jecha haga of ijaartuuf of dhaamsiftuuf jecha namoota akkanaa ofitti adda bilisummaa fiddee odoo ture waggaa tokkoof yana keessatti itti duulte jechuudha. Kan arginaa kanaaf sunillee mootummaa ce'umsaa jennee fudhatuu hin dandeenyu. Aangoon gaafa dhufe irra guruuppii tokkotu fudhatee dhufe. Tigiraayitu fudhatee dhufe. Warra Yohaannisiitu fudhatee dhufe. Nugusa Yohaannis isaantu dhufe. Miliik Yohaannis yoo nugusaa ta'e. Amma inni yoo ta'e nugusaa kanarraa deebitee Tigireen fudhatte amma. Jaruma wal jijjiire malee mootummaa ce'umsaa jennee hin dandeenyu. Wal jijjiirraa saboota lamaaniiti jechuu dandeenya. Galatooma obbo Leenjisoo. Mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ijaaruun biyyi sun akka hin diigamneef osoo hin diigamne akka jiraattuuf biyyattii sanirraa mootummaa ce'umsaa kana ijaaruun diigamiinsa hanqisuudhaaf. Kana jechuun mootummaa ce'umsa biyyoolessaa bu'uursuun Itoophiyaan akka diigamtuuf osoo hin taane Itoophiyaan akka hin diigamneef ijaaruu hin tayu. Mee as keessatti gaafiin kiyya kaayyoon adda bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa bilisa baasuudhaaf ammoo mootummaa ce'umsaa ijaaruun akka biyyi sun hin diigamneef as keessatti shoora isaa taphataa jira. Kaayyoon isaaniitiin waliin faallessu akkasumallee kaayyoo keessan kaayyoo walabummaa Oromiyaa jedhuun kaayyoon amma mootummaa biyyoolessa Oromiyaa ABO'n mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ijaaruu jedhu kanaaf kaayyoon keessan walabummaa Oromiyaa jedhu akkami waliin dhiibu waliin faallessu. Maree galatoo ammallee kun beektaa gaafii guddicha tokko akka sabni Oromollee yookiin qajeela hubatuun isaarra jiru. Mootummaa ce'umsaa rakkinni amma mootummaa ce'umsaa jedhame kun hidda dheeroo qaba, duubbee qaba. Duubbeen isaa bara 1200 keessatti ajandaa nagaa akka jedhu tokko dhufe. Amma ajandaa nagaa dhiyeesse kanaan. Ajandaan nagaa akka jedhu sun bara 2000 keessa dhufee 2001 keessatti addi bilisummaa bakkee lamatti addaan qoode. Itoophiyaan impaayera, Itoophiyaan gaafiin Oromoo gaafii walabummaa, gaafiin Oromoo gaafii bilisummaati. Gaafiin kun gaafii impaayera tissuuti. Jarri impaayera tissuu fi biyya keessa elekshinii galanii fudhatuuf Tigireef dhiyeessanii waldhabbiin kunis hiddi isuma deebi'ee dhufe ammallee. Bifa jijjiiratee dhufe malee namni kun namuma tokko murnuma tokko ka gaafas kana ture adda bilisummaa Oromoo bakkee hedduu caccabsetu ammallee kanaan dhufe. Kaayyoon adda bilisummaa maal jedha? Kaayyoon adda bilisummaa keessattuu bara 1776 bahee 76tti mooyyeffame maal jedha? Qabsoon hundoon qabsoo Oromoo jedha. Mirga murteeffannaa ummata Oromoo dhugoomsuuf
Oromoo hacuucaa fi saamissa jalaa bilisa baasuun man baasuun baasuufi kolonii qabsoo kolonii farra fidaalii farra imperialistii deemsisuun mootummaa walaba Oromiyaa ijaaruu People's Democratic Republic of Oromia ijaaruu jedha. Bara sanii jechuudha. Kaayu kun beeka. Koloniin lolaaltaa maaliif deema? People's Democratic Republic of Oromia ijaaruuf deemta. Mootummaa walaba Oromiyaa. Amma bara 1998 ammoo haara kana ijaaru. Maaliif amma fidaaliin hin jiru? Addunyaa keessa qabsoo anti-imperialist kan jedhu amma dhume amma koloneeffatamaa huufu. Sadarkaa kana irratti addi bilisummaa Oromoo wal koora godhateetiin ammallee isa deebi'ee wayyeesse kana jechuudha. Akkamiin wayyeesse? Akkana jedha kaayyoon isaa. Hundeen akeeka qabsoo kanaa jedha. Hiree murteeffannoo Oromoo dhugoomsuuf jedha. Sirna impaara Itoophiyaa diiguudhaan jedha. Oromiyaa kolonii fi saamissa jalaa bilisa baasuudhaan mootummaa walaba Oromiyaa ijaaree iggitiitti godhuudha. Kunis jedha. Pirogiraamni kun. Kunis sabni Oromoo mirga qabutti dhimma bahee mootummaa walaba ofii labsachuu yookiin saboota ummatoota hafan wajjin tokkummaa poolitikaa haara ijaarachuun murtee kennatuu ta'a jedha. Amma waan sadii as keessa argina. Tokko kolonii lolaara. Tokko sabni Oromoo hiree murteeffata hiriira. Hiree kan murteeffatu haga mootummaa isaa ijaarateen booda. Biyya Oromiyaa walaba taateen booda biyya walabaatiin mootummaa isaa jalatti hiree murteeffachuu isaan barbaadu ufitti yoon barbaadu saba garaa wajjin ta'u. Murteen ka saba Oromoo malee ka eenyuun addi bilisummaa Oromoof kenneef hin danda'u murteen. Dhaabni kamuu kenneef. Murteen kuni ka saba Oromoo. Qabsoon addi bilisummaa Oromoo dhaabonni Oromoo hundaa godhaniif sabni kun bakkee murtee saniin geeffatu geessuuf jechuudha. Achiin ga'uuf lolama. Bira darbitee amma kun mootummaa ce'umsaa hiree ofii saba Oromootiin murteessu. Kanaaf murni kun seenaa ilma namaa keessa waan hin jirre odoo impaayirri sun jiru mootummaan kanaaf hiree adda bilisummaa qabsoo kaayoo adda bilisummaa akka faallisan argina. Kaayoo adda bilisummaa akkuma jenne kan hiree murteeffannaa uummata Oromoo dhugoomsuuf People's Democratic Republic of Oromia ijaaru. Kana gadhuuf anti-kolonial anti-fidaalii deemsisee sirna ofii adeemsisee booda. Ka'amma Itoophiyaan akka hin deeggamne jedhu kana ila nana argita. Tokkollee asii waa jedhuu barbaada asirratti maaliif qajeeluu barbaada. Itoophiyaa ijaare Absiniyaa Abasha. Impaara Abashaati. Abashoota kanatu maqaa of jijjiiree gaafa biyya kana qabatan Itoophiyaaf hin jedhe. Amma Absinaa of hin jedhanii beektaa? Absinaa of hin jedhan Itoophiyaa jedhu. Okay. Maqaa Absinaa Itoophiyaa fudhatuu hin danda'a jarri kun. Impaarri Absinaan impaara ijaarte isaa impaarri isaa impaara Itoophiyaati impaara Absiniyaati jechuudha. Yoo isaan akka Itoophiyaa of hin jedhanii akka biyyaatitti Tigiraa Itoophiyaa akka sabaatti of hin jedhanii isaan diiguuf hin dhadhu isaan biyya isaaniititti. Sirna impaara Itoophiyaa diiguu jira qabu. Isaan caccabsee ofirraa baase biyya ofiitti galu. British food the British Empire biyya aduun itti dhiine jedhan akkas beekamaa turan. Maaliif Afrikaa yoo aduun Ameerikaa bayaa Austraaliyaa yoo go'a biyya aduu itti dhiine jedhaa turan. Empire sun caccabeet sirni empire sun caccabee British Islandii ofii jirtee miti galtee. Island biyyattii ofii deebitee teetti adda. Sirna empire sun cibsuu danda'u. Ottoman Empire fudhannu ka Tarkiin ijaare. Addunyaa keessa biyya North Africa kan Afrikaa kaabaa Asia Middle East Caspian Sea kan kanneen pressure kan dhuunfate isii turtee miti. Isiillee caccabdee ilaala Tarkiin biyya ofiitti galte. Empire sun hadhan jiru. Itoophiyaan empire Itoophiyaallee akkas ta'u isarra jira. Empire kan uumame ajaa'ibu empire sun sirni isaa caccabee biyya ofiitti dacha'u isaanirra jira. Oromiyaan biyya of dandeetti biyya Republic of Democratic Republic Oromiyaa ijaarattee Afrikaa keessatti tokko ta'u isaarra jira. Kanaaf kiliirii kana nu isaan diiguuf dhaqaa jiru. Itoophiyaa of hin jedhanii maqaa of hin baafatan yoo Absinaadha. No, qabe isin gala achi Itoophiyaa of hin jedhaa. Garuu Itoophiyaa impaayira jedha Itoophiyaa impaayiri jiraatuu hin danda'u Oromiyaa fi biyya garaa ofii qabee jenna. Diigamu irra jira impaayiri sun jennaan. Kanaaf kaayoo kana faallessa argitee amma wanti amma jedhan kun mootummaa ceemsaa Itoophiyaan akka maal jechuu isaaniiti. Impaayiri Itoophiyaa akka hin diigamne jedhaa rube. Farra kun farra qabsoo Oromooti. Farra tokkummaa Oromoo ka diigu kan lola siyaasaati.
Abiyyi faadha waraana Oromoo ajjeesaa arge. Kun ammoo siyaasaan Oromoo ajjeesuuf deemaa jiru. Siyaasaan sammuu Oromoo ijoollee dhalattuu Oromoo taadhaa taboruu abdii boruu ajjeesuuf deemaa jiru. Kana irratti argina dhalle isaan duwwaa miti. Dhalataa jiru amma Abiyyi fa'aa hojjeta argaa jira. Biyya alaatiitti dhaaba ijaaraa waraana poolika siyaasaa dhaaba oofaa. Amma dhiyoo nama kan argitanii Itoophiyaa siyaas kontinuu kan jiru tokko argitee taata. Ijaarsa dhaabate. Itoophiyaa siyaas kontinuu kan Minilik ijaare. Minilik yoo Itoophiyaa ijaaru harma muraa farka muraa duwwaa miti kan Minilik Oromoo irratti beekta. Keessattuu yoo arsii bara 1882 irraa qabee arsii keessatti dhiira duwwaa doon taane dubartiin lolaan duure. Duratti harma muraan kan dubartiin loluu irraa dhufe. Lolaan harma muraa doon taane dubartii ulfaa saanjaan garaa ba'aati ajjeesan garaatti haadha isii ajjeesan nama. Kana hin himu namni nu ijoollummaa keenya irraa qabnee faamilii irraa qabee humna kana nu himaa turan. Garaa baqassaa dubartiin achitti arsii keessatti waraana dhaqan. Waraan dhiira duwwaa odoon taane for first time history ilma namaa keessatti waraana deeman dubartiin dhiira wajjin qixatti. Kanaaf harma muraa achirraa dhufe. Garaa baqassuu achirraa dhufe argitee kanaaf warri adda kana jedhu Itoophiyaa shall continue nuun jedhaartu tuni ilmaa dubartii Oromoo ulfa keessa daa'imni gara dhuma. Maaliif akkana jedhan si fakkaata namicha tokko baadhisa faranjii maal jedha Minilik fa'aa arsii kan janja yoosan akka awwaannisaati. Adda yoo asin mo'ayyoonni gara galee dhufa. Kana dhoobuun durana dhalattu akka dhalattu isin guddanne lakkoofsi isaan guddan dhalattu odoo dhalannee gara ajjeesaa dubartii kan dhufan. Kanaaf argita wanti amma jiru ammallee tokkollee dhalatee argita eenyu warra akka Hisqeel Gabbisaa fajan tokko federaalistii minaamin jedhanii amma himatanii gara biraa Tigireetu uumate kanallee Tigiree uumate na fakkaata. Hundi isaanuu impaayar Itoophiyaattis qophaa'anii Oromoo poolitikaan loluuf qophaa'anii Abiyyi impaayar Itoophiyaattis karaa qawweetiin kun karaa siyaasaatiin Oromoo irra duudhaa jiran. Oromoon kana hubatu irra jira. Diinni keenya diina keessaa akka ta'e hubatu. Oromoon kacabe diina keessaatiin duuluun Oromoo kan du'an. Ajandaan nagaa transition government Oromoo in Itoophiyaa impaayar jechuun kun Oromiyaatti duula labsu. Oromoo caccabsu. Oromoo facaasu. Kana hubatu nurra jiran akkanatti ilaalla. Kanaaf sitti dheeressee galatoomii dhiifa manaa godhi waan kanaaf badii kana si himuu barbaadeeti. Ulfaadha rakkoon qabuuti. Mee gaaffii itti aanutti ceenaa. Uummanni Oromoo nagaa fi tasgabbii argachuu barbaachisa. Du'aa fi ajjeechallee akka irraa dhaabbatu ni barbaada. Abaa'ollee mootummaa ce'umsa biyyoolessaa ijaaruun kan barbaachiseef tasgabbii fi nagaa Oromiyaa fi Itoophiyaa akkasumas gaanfa Afrikaatitti fiduuf jedhameeti. Mee dhuguma yaamichi mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kun osoo ijaarramee nagaa fi tasgabbii dhabame san Itoophiyaa Oromiyaa fi gaanfa Afrikaatitti fiduu ni danda'a? Okay. Gaaffii tokko odoo achi hin geenye. Addi bilisummaa Oromoo maamne gaaffii kana. Addi bilisummaa Oromoo akkuma isin jedhe bakkee hedduu caccabsaniiran. Murnuma asiin dura waametu maamee dhallee. Kanaaf adda bilisummaa guutuu jennee hin dandeenyu. Kan lolataatu jira kan didee. Kan harka kennatee kan waamataatu jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo jennee hin dandeenyu. Addi bilisummaa Oromoo kaayoo ofii hin ganne. Jagnoonni isii dhallee bakkee hunda sadarkaa hundaan lolataa jiru. Sadarkaa hundaan dura dhaabataa jiru. Sabni Oromoo dura dhaabataa jiru. Kanaaf warruma gantummaan deeme kana muda malee Oromoon sabni addi bilisummaa Oromoo. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo maamanii jennee hin dandeenyu. Garuu Abashaan sullee adda bilisummaa Oromoo jettee waa itti kennituufi kanaaf jetti. Gaaffii kee bareeda. Nageenyi dhuga. Ilmi namaa sabni tokko biyyi tokko nagaa barbaada du'an barbaadu saamaman barbaadu dhuga kun. Garuu haga saamissi sirra jiru ajjeechaan sirra haga sabni garbaa dhufee biyya kee qabatee qabeenya kee saametti haga bitti kee harka namaa jirtutti duuti koomti afur waan lolattuufi tasgabbii dhufee hin danda'u. Biyyi kee harka namaa jira. Yoo ati an garbicha jedhee sabni kun harka kennatee alatti tasgabbii dhufee hin danda'u. An abbaa biyyaati kunuuti akkuma yaadu Oromiyaan abbaa biyyaati. Biyya isaati qabame. Qabeenya isaati fudhame. Aadaa isaati fudhame. Namummaa isaati duulame. Soggaa 150 guutuu adhallee kaanuu caalaa itti hammaateera amma PPN kana wajjin. Kanaaf
nageenyi tokkollee bu'ee hin danda'u. Tasgabbiin tokkollee dhufee hin danda'u. Sabni tokko haga diina jala jirutti tasgabbiin dhufee hin danda'u. Ka lolatu jira ka. Ka dida jedhe jira ka. Ka sin fudhadhu jedhe jira ka. Haga inni jirutti, haga sabni sun jirutti tasgabbiinii fi nageenyi dhaabatee hin duutisiif ajjeechaan jiru. Kanaaf duutiniif ajjeechaan kasirraa hamu yoo atillee isaa san akka inni si ajjeesu ajjeeftee humna keeti ofirraa kaafte duwwa. Adunyaan kan waan mul'ise maali haaraa miti nuufillee akka adunyaa irraati kanallee Oromoon ifaaf ifan humnaan ka dhufe humnaan deema. Humnaan ala ka tolaan dhufe jiru humnaan ajjeesee dhufe qalee dhufe ka irraa kaawwaani. Humna saniin atillee humna san hojjettee tokkummaan ofirraa yoo kaafte duwwa nageenyiniif tasgabbiisu dhalata. Afrikaaf tasgabbii kadhaatu yoo ati biyyi kee nagaate duwwa. Afrikaa impaayirri Itoophiyaan tiransishaa attamitti fidee fi danda'a. Oromiyaa keessattuu fidee hin danda'u. Badii hamtuu uumaara malee tokko saba Oromoo qoodaara. Sabni Oromoo yoo qooddee jette maal ta'an du'aaf hammeen deemaa jettu. Maaliif kan lolatu waan jiruuf jechuudha akkuma majinnisan. Kan lolatu waan jiruuf kan diida jedhu waan jiruuf lolli dhaabatu ajjeechaan hin dhaabatu. Kanaaf tasgabbii Afrikaa fi Itoophiyaa fi impaayirri Itoophiyaa ofiifuu Oromiyaa keessaa fidanii hin danda'ani. Kana jedhuu barbaadeeti. Tole ulfaadha obbo Leenjisoo. Akka jedhame mootummaa biyyoolessa Oromiyaa ijaaruun siyaasa Itoophiyaatiif furmaata bu'uuraa hin ta'u jettanii jala murtanii jirtanii mee yoo hin taane maaltu furmaata ta'a jettanii dhiyaattu? Salphamaa fi jedhaatu jira. Furmaanni impaayirri diigamu. Sabni walabummaa isaati argachu. Sabni gammachuu walabummaa ofii qabeenya ofii yaatee ofii jiraachuu. Isaa ala furmaanni hin jiru. Furmaanni addunyaa kun ni duwwaa ilaala. Addunyaa keessa waan tureef. Addunyaa ilma namaa keessatti impaayirri diigame keessa irraa bahee namni harka galfatee biyya ofii qabatee ijoollee fi qabeenya isaa sageenya isaa ekonomii isaa jireenya isaa soo'isa guddifata. Isaa alatti hin danda'u. Humna namaa jalatti hin danda'u. Kanaaf hireen isaa impaayirri sun deemu irra jira. Sabni bilisummaa qabaatu isa jira. Ina jira akkuma asin amma kaayoo adda bilisummaa Oromoo waale sabni bilisa walabummaa ofii qabu tokko walabummaa waliin dhufuu hin danda'a. Kuni wanti jibbinu hin jiru. Walabummaa isaatiin murtee waliin jiraadha yoo jedhe sabni murteeffate odoo namni murteeffanne yoo ta'e nageenyi dhufe jechuudha. Even biyyi maamma jechuu kanattuu haga giraan impaayirri diigame booda hundi isaatu waliin jiraatuu dandeenya moo hin dandeenyu gaafii isaa kan duraa hidhachi yoo baate maali waliin jiraatuu dandeenya moo hin dandeenyu. Maali waliin jiraan sadarkaa garagaraa lafa keessa sababa garagaraa lafa keessa yoo waliin jiraatte maal akka ta'uu dandeenya. Kanaaf kan duraan dursu impaayirri sun diigamu irra jira. Sabni walabummaa bilisummaa isaa argatu irra jira. Kanuma hiikkaan isaa. Galatooma obbo Leenjisoo gaafii harkarraa qabu gaafii tadhee jira. Amma yaadota hanga ammaa kaasne keessatti yaadni hin kaasin yaadni uummata Oromootiif dhaamuu qabdaniif akka yaadatti wanni itti dabaltan yoo jiraate carraa dhumaa isinii kenna ammallee. Yaadni an jedhuu barbaadu tokkomaaf tokko beektaa. Oromoon nagaa argachuuf tasgabbii argachuuf qabeenyaa fi biyya isaa qabaachuu harka qabuuf ijoollee isaa nagaan guddifachuuf dhaloota dabarsuuf walabummaa isa barbaachisa. Kana godhuuf kan duraan dursu tokkummaa isaati. Tokkummaa isaati. Namoonni tokkummaan isaa argachuuf ammoo tokkummaan alaa ka diina si keessa jiru kana inni dhabamu irra jira. Eezet accept si godheetini isa ofii wajjin dhaabatu isa irra jira. Yoo ta'an akka amma deemaa kana duuli amma nama banameera jira. Akkuma siituu keessatti dhaabuun duula Oromoo keessaa Oromoo bal'aa jira. Adda ka Abiyyi faarsu argita. Biltsiginnaa galaa ka'anii haarsan argita. Odoo ilmaan Oromoo daangaa dhumaa jiranu. Odoo nama Oromoo akka lafarraa haqaa jiru. Odoo sanyii duguuggaa Oromoo keessatti raawwatamaa jiru biltsiginnaa galaa ka'anii argita. Galaa jechuun achi ta'a Oromoo kaafa dida fixaa jechuudha. Hiikka darbaan jiru. Warra harkannate bimaayya. Adda ka argitu. Keelloon biyyaa fa'a duulaaru adda argiteetti. OMN duulaa warri kun kan amma Abiyyi fa'a ijaarsa alatti. Hin dhageenya kun akkuma argaa. Itti duulaaru. Isinillee akkuma Tigiree caccabduu jedhaaruun Oromoo dhaabee. Achi deemna guutuu isin deemna. Humna guutuu isin deemna jedhaaruun. Oromoo humna san ijaarachuu jira. Humni isa dhaabu jiru yoo inni tokkummaa qabaate. Garuu ka keessaa dhabamu irra jira.
diinni keessaa kan nyaatee harma nu bara durii illee nu mursiise namuma keenya. Oromoo qabatee miliq dhufe malee Oromoo ala hin dhumne Oromoo mooran. Abiyyi Tigireen kan dhufte Poolaantiin waan Tigiree OPDO ijaarattee dhufte. Waan yakka isiin Oromoo irra yaawwatte waggaa 27 amma ila naftanya irkatti amma ila naftasiin hojjetaan. Gobbaa kayyuu naftanya maqaaf Oromoo jedhu malee naftanya qabateera. Bakkee Tigiraay bolfuudha akkuma wal jijjiiran isaan. Ila isa Oromoo jara kana qabate Oromoo haqaara lafarra gurguddee baaran. Oromoo akkuma jedhaan argite diinni Itoophiyaa jedhu Oromummaadha jedhu. Ifa haasa'aa miti Oromummaan diina Itoophiyaatti jedhaaru bi'a. Kini maal jechuudha Oromoon dhabamuu irra jiraa jedhaaru. Oromoo hin dhabamamoo humna keetti deebitee isaan isa dhabamsiisu sirra biyya kee irra biyya abbaatiin lolataan jiru Oromoo lafa isaa dhaloota isaa irra jira. Biyya gara biyaatii dhufe akkamiin sirra taa'ee hidhatee lafarraa si dhabamsiisa. Beekamaa jedha waa tokko si joo barbaada. Jaarmanitu Hitler innaa Faransaay qabate maal jedhee afaan Faranjiitiin jedhani. Our objective is to destroy the enemy from within. To conquer it within himself. Maal jedhaa diina keenya jedha. Isumaan isa cabsina jedha. Diina keenya isumaan isa waraana isumaan isa bulchina isumaan isa irra aanna jedha. Isuma qabanne isumaan isa irra aanna jedha. Argitee? Diinuma si qabatee siinsi irra aanna. Siinsi ajjeesa. Maal qarqaaru kana waa miti milki irraa qabee hagadhaa. Ma abiifu maal godhaadha? Isaan qabatee Oromoo fixaadhu miti. Isaan qabatee. Ji'uutu maal jedhani? Ji'uun Jaarmaniin keessa ji'uu maal jedhan si fakkaata? Jaarmanii Hitler Naaziin. We are your destroyed jetteen. We not only destroy your body, your soul keellee. Qaama kee dawwaan ruhii keellee destroy dhabamsiifna jedhan. Ka dhabamsiifnu maal jedhan? Ji'uutu ji'uu ibidda keessa naqa jedhan. Ji'uutu ji'uu ajjeesaa arabi. Ibidda beeksanii mana qabanii daa'ima dubartii guddaa ibidda mana qabanii keessa itti naqaa turan itti gubaa turan man ibidda. Ji'uutu ji'uu ibidda akkas goosiise. Ji'uutu ibidda keessa Oromoo ibiddaa keessa ji'uu keessa jedhan. Ji'uun jedhan. Ufi qaanii xinnoon qaanii ufii ajjeeftetti illee hin sagaddi jedhan. Akka jedhe jaarmanoota jedhe. Ufii ajjeefte isaaf sagadda jedhan. Goofisaafii jetteeti. Yakka ufii hojjette saniif. Yakka ka hojjetan bakka buuteet hojjette. Hadda isa argaarra Oromoo keessaatti. Kafaarsu kunne yakka Oromoo irraatti. Oromoo cabsan hadhallee isa itti fuufaadha. Oromoo nyaatu kanatu deefaadha. Ka dhaabatan kan argitan. Itoophiyaa shall continue. Maal jechuu isaanii Oromoon cabse. Oromoota isaan. Oromoo nyaatu miti. Egaa impaayirri ka continue harmaa fi daa'ima Oromoo ka continue su goosisu taate. Isaan jechuu. Kanaaf Oromoon itti yaaduu qaba. Akka sabaatitti. Akka biyyaatitti. Kan dura dhaabatu diinni keessaa jiru malee mo'atee hin danda'u Abashaan. Diina keessaa kana dhabamsiisu irra jira. Garaa laafinni jiraatu irra jiru. Isaanillee garaa nuu laafaan jiran garaa laafuun irra jiru. Oromootti jiru dhiigaan Oromoo ta'e miti. Qaamni ilaalchi isaa hojiin isaa diina. Diina caala. Diina caala. Kanaaf dhumni kiyya tokkummaan Oromoo murteessa. Kaayoo ofii qabatu murteessa. Kaayoo tokkummaa ofii qabatu ijaaramu hidhattu malee harki duwwaan nama hin baasu. Hidhadhu. Ka dhufee innillee kan hidhatee dhufeeti. Harka duwwaan dhufees mo'ataan jiru kanuma jechuu barbaadeeti. Galatooma obboleenyi Sumaarree yaada hedduu bal'aa ta'e kaastanii marii ajaa'ibaan wajji taasistanii jirtanii dhaggeeffattoonni keenyallee kanarraa waan gaarii akka qalbiidhaan hubatan abdii qabna. Isinillee sa'aatii qabdan xiqqoo sanirraa nu qoodanii turtii bareedaa kana fakkaatu deddeebitanii miidiyaa keenya irratti argamtanii yaada akkanaa kana nu kaa'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduudha isin galateeffannaa. Horaa bulaa obboleenjisu. Galatoomii leellisaa galatoomii jabaadhu waa hojii bareedaa hojjetaarta itti fuufika maaliif qabsoon Oromoo qabsoo dheeraa duraan gabaabbataa ture jennee yaannee turre amma dheerateera. Akka argaaduutti dheerataa deemaara. Akka argaadu duutinii fi immoo hiyyummaan biyya keenya irra badhataa waan deemuuf yaadni dhiyeessitan kun sabni keenya dargaggoo dhaloonni kun akka hubatee qabsootti deemu barbaachisaadha beektaa. Bara durii asumarras jedhuu barbaada bara 76 keessa qabsaa'onni booda munda galee jedhantu ture beektaa. Afaan warri Amaaraa illee jedhaa tunni illee ma jedhan.
hiriiri dargaggoo, hiriiri dargaggoo gara gammoojjii gara bosonaa. Akka Che Guevaraa, akka Ho Chi Minh, akka Che Guevaraa jedhaa turan. Ijoollee isaantu qawwee qabatee yaa'ee Oromiyaa dhadhalti kan dhalchee. Oromiyaa addaatan namni nu aan Oromoo qofa hin jiru. Kan waliin beekuu ture. Addaan qooda aan Oromoo qawwee qabatanii. Yaadannoo hamaatu warra Amaarallee suma jedhaa ture afaan Oromaatti warri gosa Haayile Sillaasee Oromoo illee kanuma jedhaa ture. Hiikkaas barri sun bara afaan Amaaraatti. Kanaaf murteessaan gara saba isaa keessa galanii qawweessan biyya isaatti gadi baay'ee magaateetti harka duwwaa harki duwwaa dhaloota boruu fixaara. Dhaloonni boruu hafuuf diina amma jiru kaasu jedhu qabaa galatoom jedhu barbaadeetti. Ulfaadhaa gaayyaara keessanne fudhannaa obbo Leenjisoo ammallee irra deebinee ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Galatoom asiif galatoom. Warri kabajamtoota daawwattoota keenya gaa turtii bareedaa kana fakkaatu obbo Leenjisoo horuu kallattiidhaan toora irratti argamaniin wajji taasisan kanumaan xumurree jirra. Sagantaan keenya har'aaf qabnullee kanuma irratti raawwatee jira. Sagantaa keenya gara biraatiin hanga walitti deebinutti kabajamaa horaa bulaa isiniin jenna.